Mootummaan Somaaliyaa wayita waliigaltee Ankaraa cimsuuf aangoota olaanoo gara Finfinnee ergee jirutti Itoophiyaan ammoo haleellaa rifaasisaan irratti raawwatte jedhe. Haleellaa kanaanis lubbuun hedduu darbuu ibse. Tarkaanfii Finfinnee kanaafis deebii cimaa kennuuf dhaadate. Weerara loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa magaalaa Daaloo jedhamutti raawwatan jedhe balaaleffachuun ibsa baase. Ministeerri Haajaa Alaa Somaaliyaa ibsa wiixata galgala baaseen akka jedhetti loltoonni Itoophiyaa weerara rifaasisaa raawwatan cimsinee balaaleffanna jedha. Ibsi kun kan kenname ministeerri dhimma alaa biyyattii waliigaltee Ankaraa jabeessuuf jecha gara Finfinnee imalaa jiraachuun ibsamee sa'aatii muraasa booda dhagahame. Waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Ankaraatti mallatteessan booda yeroo duraaf aangoonni Soomaaliyaa Finfinneetti imaluu Moqaadishoon beeksiftee turte. Yaa ta'u malee Itoophiyaan ammoo haleellaa rifaasisaa ta'een haleellaa hamaa lubbuu hedduu balleessan irratti raawwatte jedhe. Ministeerri Haajaa Alaa fi walta'iinsa idil addunyaa Soomaaliyaa ibsa wiixata kaleessaa baaseen Jilli Alii Umariin durfamu waliigaltee Tarkii Ankaraatti waliigalame cimsuu kaayeffachuun gara Finfinnee imaluu beeksise. Alii Umar kan ministeera Haajaa Alaa fi walta'iinsa idil addunyaa ta'an jila isaanii waliin Finfinnee jiranii fi murannoo hin raafamne Soomaaliyaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu cimsuuf qabdu agarsiisa jedha ibsi bahe. Ibsi kun bahee sa'aatii muraasa booda ammoo ibsi Itoophiyaan weerarte jedhe itti aanee ba'uun dubbii Soomaaliyaa fi Itoophiyaa coobxoo irratti fantoo taasise. Itoophiyaan bara haaraa faranjoota darbe bulchiinsa Soomaaliyaan ana jalatti bulti jettu Somaalilaand waliin ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee raawwatte hordofe ji'ootaaf muddama keessa turte. Birmadummaa kootu sarbame kan jettee himataa turte Soomaaliyaan hawaasa idil addunyaa maratti Itoophiyaa himatte. Waliigalteen kun akka haqamu dhiibbaa gochaa baate. Itoophiyaan gama isheen carraa handaara galaanaa argachuuf qabduun guddinaa fi hiree uumuu malee biyya kamuu miidhuuf fedha akka hin qabne ibsaa turte. Dhibdeen biyyoota lamaanii ji'ootaaf ture yaalii irra deddeebii Tarkiin gaggeessaa turteen torban muraasa dura milkiin argame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad fi pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud guyyaa 10 dura bakka pireezidaantii Tayyip Erdogan argamanitti waliigaltee Ankaraa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Erdogan waliigaltee kana seena qabeessa jechuun ibsanii abdiin Ankaraa inni guddaan goolee Afrikaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti nagaa fi tasgabbii uumuudha jedhanii. Waliigaltee kana booda Soomaaliyaan yeroo jalqabaaf jiila ishee gara Itoophiyaatti ergite. Kaayyoon ijoon imala kana bu'uura waliigaltee Ankaraan michummaan wal kabaju fedhii waloo fi waltumsuu irratti hundaa'ee ijaaruun haala danda'amu hubachuudha jedha ibsi mootummaa Soomaaliyaa irraa ba'e. Waa'ee daawwannaa kanaa mootummaa Itoophiyaa irraa ammatti ibsi kenname hin jiru. Sababa waldhibdee waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallattaa'een hirmaannaan loltoota Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa duulanii falmii guddaa ta'aa tureera. Itoophiyaan Soomaaliyaan shororkeessummaa akka loltu deeggaruun cinaatti nageenya biyyaalessaaf jecha hirmaachuu akka qabdu ibsaa turte. Soomaaliyaan ammoo haga yeroo dhiyootti waraanni Itoophiyaa qaama nagaa kabachiisaa haaraa biyyaalessaa keessa bobbaafamuun alaa akka ta'e ejjennoo qabattee jirti. Kuni kanumaan osoo jiru mootummaa Soomaaliyaa Itoophiyaan haleellaan irratti bante jedhe. Ibsi ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa baasee akka jedhutti loltoonni Itoophiyaa haleellaa ittiin himataman kana kan raawwatan kaleessa ganama naannoo sa'a 4tti magaalaa Dooloo jedhamuttidha jedhame. Loltoonni Itoophiyaa haleellaa lafaan ka'uun tasa kan raawwatan buufata loltoota biyyaalessaa Soomaaliyaa godina Geedoo magaalaa Doolootti jedhame. Haleellaan kun itti karoorfamee ta'ee jedhamee raawwatame kan jedhu ibsi mootummaa Soomaaliyaa kun xiyyeeffannoon haleellaa kana buufata waraana biyyaalessaa Soomaaliyaa tikaa fi nageenya biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa Soomaaliyaa irratti raawwatame jedha. Mootummaa Soomaaliyaa haleellaa gaddisiisaa jechuun ibse kanaan lubbuun loltoota hedduu darbuu ibseera. Himannaa Soomaaliyaa kana ilaalchisee gama Itoophiyaan ammatti deebiin kenname hin jiru. Wayita haleellaa kana loltoonni Itoophiyaa lammiilee Soomaaliyaa buufataalee kanneen keessa jiran irratti ajjeechaa fi miidhaa qaamaa qaqqabsiisaniiru jedha ibsichi. Dabalataan namoota nagaa naannicharraa miidhaan ga'uu ibse. Amma lakkoofsa qaamolee nageenya fi kan ajjeefamanii miidhamanii ibsa kana keessatti hin eerre. Haleellaan kun kan raawwatame wayita mootummaa Soomaaliyaa waliigaltee Ankaraa hojiitti hiikuuf aangawoota olaanoo gara Itoophiyaatti kaleessa bobbaasetti ta'uu himeera. Gochaan akka feetee Itoophiyaa kun waliigaltee Ankaraa
qajeeltoo gamtaa Afrikaa chaartara dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi duudhaa ollummaa gaarii sarbeedha jedhe ibsi ministeera haajaa alaa Soomaaliyaa. Ibsichi gocha dubbii barbaadu akkanaaf nageenya naannichaa jeequ cimsee balaaleffateera. Mootummaa Soomaaliyaa wayita birmadummaa fi tokkummaan daangaa sarbamu callisee hin ilaalu jechuun isaa akeekkachiisa dabale. Itoophiyaa fi Somaalilaand amajjii 1 bara 2024 waliigaltee Itoophiyaa fuula galaanaa argamsiisuu Finfinneetti mallatteessuu booda hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa hamaatti ce'ee ture. Ji'oota darban Soomaaliyaan himannaa sadarkaa adda addaan dhiyeessiteen waliigalteen kun akka raawwii hin qabaanne dhiibbaa gochaa baate. Dhumarrattis yaalii jaarsummaa Tarkii marroo hedduu booda guyyaa 10 dura waliigaltichi akka hafu waliigalteen hiree uume Ankaraatti mallatteeffame. Pirezidaantiin Tarkii Xaayib Erdogan waliigaltee Ankaraa kanaa seena qabeessa jechuun isaanis ni yaadatama.